Wanni dubbachuu barbaadu wanti qishoo takka waa'ee kiyyaa dubbachuu barbaada. Waa'ee kiyyaallee dubbachuu hin jaaladhu garuu akka barnoota isiniif ta'uudhaaf isin dubbachuu barbaada. Qabsoo kaniin eegalee ijoollummaa kiyyarraanii TikTokii Facebook irratti osoo hin ta'in carraa biyyaa baanaanis uummata kiyyaaf sagalee ta'uu hin dhiisne haa ta'u malee umriin kiyya xiqqoo ture Facebook gubbaa gaafan ba'u. Laayifii banadheetiin namoonni hedduun maal miciyyoon tun maali dhugaa dubbachuudhaaf xiqqoon ture akkanan turre qalloo xiqqishoo takkaan ture Facebook irratti namni na beekta yoo jiraatani giseen dubbadhu miciyyoon tun maali xiqqishoodha aboo galiyaati waa takkan beektu maal haasofita maal naan jaani namoonni hedduun namoonni keenya tokko tokko mooraalii namarra deemanii beeytanii koomantiin naa barreeffamtu hedduun xiqqishoodha maal beekti waa'ee Oromoo Aba teetifu nyaanni teetifu bakka mooraalii waan nama tokko barreessaa turanii waa hedduu naan ja'anii galii deemiti waa takkan beektu faanaan ja'an osuma naan ja'anitti hayyee jeetiin osoo hin aariin osoo hin mufatiin osuman dubbadhu naa ajaa'iban dubbii xiyya dinqisiifatanii garuu maalii namni akkanaa ilmoo daa'imni xiqqoon tun maalii Facebook gubbarratti gaafa saniif namoonni hedduun irra guddaadha. Namoota aktiivistoota hedduu akka Yaayaa Bashiir Farahaa namoota hedduu keessaa naa barreessee na jabeessu ture gaafa namni ati xiqqoodha maalii jaanii wanni na jaan isaan jabaadhu aktiivistoota gudguddaa namoota gudguddaa manni isin jaa keessaa naa barreessu turani jabaadhu itti fufii naan jaanii na jabeessanii as bira ga'ee wanni asirraa isiniif himuu barbaadu namaan nu arrabse jettanii namaatu nutti dubbateettanii if duuba akka hin deebine yoomillee Facebook gubbarrattis TikTok irrattis agartanii jirtanii gizee hedduu TikTokiinis na jalaa gubataa namoonni hedduunis ganna deebisanii na arrabsanii jechoota hin jaamne faan jechoota hin barbaachisne hunda naan jaanii garuu kaayyoo qabaadha. Kaayyoon kiyya saba kiyya rakkataa kan sagalee hin qabne Ankan dandeen sagalee dhageessisuu fi waan hin danda'u godhu waan ta'eef namoota na arrabsaniif bikka hin qabu haa ta'u malee kabajaan hin qabaa fi hin jaaladhaani gizee hunda wannan isin hin jiru namni hamilee isin cabsuu danda'a. Namni jecha badaa isin hin jechuu danda'a. Namni akka hin guddanneef si cabsuu danda'a. Garuu ati yoo if durri kiyya ifaa guyyaa takka waan nama gammachiisu nin hojjadhaa itti kan deemtu ta'e sarara keetirraa hin maqin ummata kabaju ummata jaaladhu misteeka takkiin immoo badii hin hojjatini karaa keetirra dhaabbattee yoo kanuma deemtu taate qoreenis si oraana ni kuftas ni cabxas ol ka'uun keetis si nafu mul'achuun keetis si nafu saniifuu qoree isin waraantus kan isin oraanii qoreen isin oraantullee if keessaa baasa kuftanillee bikka sanitti haftanii manatti waliin deebina bikka kuftan sanii tarkaanfii 3 faa deema tarkaanfii 4 faa deema wanni isin gorsu kan yoomillee abbaan fedhe gizee isin arrabse daranuu isin jabeessuu qaba malee isin laaffisuu hin qabu namni nu arrabse jettanii hamileen isin hin cabin namni nuti dubbate jettanii manatti hin deebin gizee namni isin arrabse daranuu namni si arrabsu jechuun jabeenya jechuun dhugaa dubbachuun arrabni isin jabeessa an akka maakitti arrabni Qeeqni isin jabeessa waan hojjettaniirraa 3-5 gootanii hojjechuu danda'u qabda malee if duuba hin deebiina maaliin isin hin jaa waan biraa hundi keessanuu ni beektanii waa'ee kiyyaa isiniif hin himu garuu obsa qabaadhaa obsi barbaachisaa nama isin arrabsuuf namaan na arrabsee ji'aan takkaa miidiyaa dhiisee hin deemne silaa akka na arrabsanitti miidiyaa kana nama dhiisee deemu TikTokis Facebookas naman irraa galuu ture. Garuu takkaa namaan na arrabsee takkaa namaan na qeeqee namaa bilbilaalee dawwalee akkana naan jee na arrabsee jee waan adda addaa waan anan ta'in faas viidiyoo tolchanii Photoshop tolchanii waa hedduu godhanii turan Mubaarak Facebook irra ni beektaa garuu hamileen nan cabne hin kufne ammallee hin kufu maaliif hin kufne ni beektanii ifa abdadhee son ta'in saba koo abdadhee nin qaba saba nin qaba lammii nin qaba ummata kana abdadhee yoomillee ta'u hojii kana caalaa hojjadhee Oromiyaa ol kaasa wanna gootonni nu kannan hunda maalin isinin jaa
gootota kana hunda isaanii agartanii kan lubbuun hin jirres kan lubbuun jiranis hundi isaaniitu asirra jiranii amaanaa gootota kanaa akka maakitti galmaaniin ga'a. Lubbuun tiyyees baddus wanna fedhee ta'ullee waan sabni wallaahi waadaan isinii gara. Biyya baqaa keessa jiraadheetiin barnoota gahaa hin argadhee ta'uu danda'a. Kana caala garuu baradhee barnoota gahaa argadhee saba kiyya kana caala wallaahi laazim kana caala saba kiyya yaamsisaa addunyaatti illee nin beeysa jeeti yaada yoo rabbiin umri kiyya dheeresse ganaa bika Oromoon nu uftii ni balleessina jaan Oromoo baay'isuu teenya nuti nama biraa hin barbaadina beekamaa ta'ee fi beekaa ta'ee fi haasawa baree fi miti ati waa takka hin beekne ati har'a fooloora hin qabneetu guyyaa takka saba kee hojjetee uummata kan kee ol kaasa waan ta'eef jabaadhaa itti fufaa isinin jaaladha isinin kabaja Oromoo kiyya kana arrabsus kana jibbus hunda keessanuu kana jaalatullee qixa alaabaa Oromootiin isin jaaladha alaabaa Oromoo addunyaa kanarra daa'imman diyyoo naa kan ta'e fi alaabaa naa kan ta'e dhugaa wallaahi la'aziim alaabaan fudhadha sababni isaa hiika alaabaa Oromootiin namni hin beekne hin jiru alaabaan tun dhiiga baay'ee qabdi dhiiga Haacaaluu Hundeessaa as keessa jira dhiiga gootota hedduutu as keessa jira gana waliif dabarsineetti deemna alaabaan hin kuftu nuti kufaa alaabaan ol kaati yoomillee ta'u alaabaan hin kuftu qixa alaabaa Oromootiin saba koo isin jaaladha xiqqaa fi guddaa naaf jiraadhaa galatooma galanni keessan bilisummaa haa ta'u mubee haasa'e kanumaan jecha barbaada. Galatoomi makii jedhuun dhabeen jecha dhabee fi tokkummaadha makiin kanaaf makiyyee waa hedduu sirraa baranne galatoomi hundi keessan iyyuu immoo galatoomaa nu boonsitanii ana boonsitanii inni lammaffaan immoo makii Oroo amaanaa rabbiiti haala danda'ameen gara danda'ameen makiidha bakka tokko haala mijeessaati ofitti nuu fuudha makii biyya baqaa kana keessaa nurraa fuutan jechuun nu fudhattanii hunduma keenya kanas asii fuutanii adaraa keessan warri ispoonsara ta'uu dandeessan bitaa fi hojjettan bituu fi dandeenya laa bittaan barbaannu makiinuu nama dalagataa jirtu bituu dandeessi bittaan barbaannu akka Oromootti akka galataatti akka siin jabaattutti gara koominiitii Kaanaadaa yookiin immoo gara biraatiin piliis adaraa keessan amaanaa mucaan kun aktiivistii jabduu jedhamuudhaaf dirqama dhiira ta'uu hin qabdu furdaa gootii ta'uu hin qabdu dhiira ta'uu hin qabdu jabduudha walumaan beennaa adaraa keessan waan godhamuufii qabu godhaa fi gara sanatti achi nu fudhaa yeroo akkana jennu wallaahi makii ispoonsara ta'uudha nama tokko amma maqaa rabbiitiin kan kakadhaan nama tokko amma dhiyeessuu nan danda'an nan beeka abbaa qabeenyaa maal namaa ta'u jedhu danuun beekaan Ameerikaa keessaa namoota hedduudhaan wal bareen jira adaraa makiinuu baasuu hin jedheen baasa laa isan feeneen akka Oromootti akka koominiitiitti kabajaan akka ofitti nuu fuutanii jedheen amaanaa rabbii isin bira kaadhaan kanuma isinitti dhaammachuu fedhaa sidaallee isirratti dhaammachuu hin qabun ture haa ta'u kana hojiirra. Akkanatti akka uummati si jaallatuu fi akkanatti akka kumni 65 taa'ee ilaalu kan godhe si mataa keetii beektee jaalalati Oromummaa keetiif qabduu fi jaalalati Oromoo akka tokkotti ilaaltee ija takkaan ilaaltee jaallattuu fi otoo gandummaa takka keessan seeniin akkasitti uummata Oromoo bakka Oromummaa ija takkaan ilaaltee maqaati quuqama Oromoo dubbattuuf maqaati bakka Oromoo miidhamee bakka sana jirta yoo Oromoon gammadee bakka sana jirta kanaaf beektee kan uummati kumni 65 the first bakka akkasitti tokkoffaa taate kabaja argatte ammallee nu jiraadhu ammallee mataa keenya ol qabachiisi ani gama kiyyaan bakka gammachuun eedaayyuu amma yoona kanaan irraan galiin jira baay'ee gammadee baay'een si jaalladha baay'een si kabajaa ulfaadhuun siin jaa fidii addana immoo beektaa yaa maybe namoonni addana jala ta'anii si dhaggeeffataa jiranii fi namoonni maakii jala deemtanii maakii arrabsitanii please dhiisaa maakiin maakii tuqamuu iyyuu hin qabdu rabbi dhugaa waaqaa tuqamuu hin qabdu. Abshiir. Guyyaa maakii bareedduu kiyya baganaaf gammaddee. Siin jaalladha qashtii dhugaa. Hedduu takkatiif gammade gammachuu keessa darbee kaleessa siitiin gaggabe yoon jedhe nan amanta. Galatoomi bareedduu kiyya. Thank you.
maakiyyee ta'u duraan dursee baga gammaddee baga waaqayyo irra si aansee lubbuu teenya baay'ee duraa baay'ee si jaalanna ammas dammoo alf si jaalanna dhugaa waaqayyo ati ija Oromooti fakkeenya Oromooti dhugaa qaalaa xireenyaa የኔ ቅመም እና ጀቸት ዳባቤት ሰሞነ ብቻ ዋን ጀዱ ዱጋ ኢዳ ቤኩ ዱጋ ዋቀዮ እና ገባብሴ ኦሮሞ ኮናፍ ጅራዳኑፍ ጅራዳ ዱጋ እስኒሞ ቶኩማ አካቱማ ፊንዴማቱ ከናን ቶኩታኒ ወላ ሀጉድስኑ ወላ ሀከበጅኑ ገንዱማ ሀዲፍኑ dhugaa waaqayyo warroonni maakii hinjaalannes Oromoo ta'uu ishee fakkeenya fudhaati kun ishee eda argitanii uummata keenya kan biyyaa osoo ittiin dabalamin kuma 60 wayi miliyoona 60 wayi ka ishee daawwataa ture Oromoo tokko haa taanu akkana osoo tokko taanee dhugaa waaqayyo bilisummaan ni dhufti ni bilisoomna gandummaa haa dhiifnu nama kiyyee warroota qophii kan siif qopheessanis warroota immoo giftiidhaanis waan adda addaati taafiidhaanis warroota hundumaa Oromoo isin kabaja isin jaaladha nuuf jiraadha እና ብቻ ምን እንደምልሽ አላውቅም ድንጋጤ jechuun gammachuu finaasu addaan baafachuu እንደደበረ dhugaa waaqayyoና ሰሞነ በቃ ነው መጭኔ ስፈቴ dhugaa waaqayyo ኤደ በቃ ani gammachuu gammadee boo'een beeku garuu yeroo jalqabaatiif maakii gammachuu keetirratti boo'ee rabbi gammadee namni gammachuun ani boo'een beeku dhugaadha waaqa garuu kaleessa galgala naan boo'ee dhugaa waaqa ani beeku haalatina anaaf fakkeenya guddaa naaf taate maakiin jechuudha waa baay'een ishirratti baradhi dhugaa ijarraa hafi ija diinaarraa nuuf hafi nuuf jiraadhu dammatoo waaqayyo immoo waa yaadda hundaa galmaasiif haa gayu amma salfalf namni akka keetii kun kumaatamni nuuf haa dhalatu ishee na baay'ees jaaladha baay'ees hin kabajaa kanuma siin jechuudhaaf seenee gammachuun silaayyuu ibsameen dhumu gabaabsee kanuma siin jedha ammas jabaadhu itti cimi na gooftaan lafa jirtu si haa gargaaru si haa eegu Oromoo kiyya hundumaayyuu nagaa waaqni biyyaa nu baase nagaa biyya keenya nagaa haa buusu naanaaf jiraadhu siin jedha lubbootiyaa galatoomii qarshii halkan gaarii baay'ee waan na seensifteef galatoomi Barakat warri geessirra jirtu nama fiidee akka hin galchine Oromoon as jala jirtan jalqabaa Oromoon as jala jirtan hundi keessan baga gammaddanii hunda keessan isin hin galchaa obsa itti aansuudhaan immoo maakii baga gammadde baga rabbiin darajaa kana sii kenne silaa darajaan kan kee ol ka'ee jiraanni kanaaf rabbi ammaas ol si haa kaasu itti aansuudhaan immoo ammas immoo ijoollee kaayiroo jirtan jechuudha sagaleen kun jira miti ni jira dubbadhu ijoolleen kaayiroo jirtanu hundi keessanuu kan mucaa kana sappoortii gootanii gammachuu si akka kanatti waliin qooddanii kaatanii erga immoo gammachuu si waliin qooddattanii akka kanatti saarpiraayizii gootanii kennaa waan adda addaa kennitanii mucaa kana gammachiiftanii akiraaf duniyaa rabbi sin gammachiisu asirratti callisameetii kan kutaadhaan gandaan namni wal qoodaa jiru akka Oromoon tokko ta'e dagalgala barre osoo Oromoon tokko hin taane akka kanatti namni 65 akka kanatti sin daawwatuuni ammas wanni daraan dittu na gammachiisee jiru maa inni yeroodhuma warri kaanillee si fakkeenya fudhatanii dhufanii hanga guyyaa har'aatti ministeera sakamtuu oonlaayinii galee nama 65 ilaalame xaqilaayii ministeerii sakamtuuji oonlaayinii kallattiidhaan galee 65 ilaalame intalli kun akka kanatti maakii Oromoo likeerdii tiiktookii cabsitee likeerdii sooshaal miidiyaa kamiyyuu cabsitee yeroo isin tokkoffaa baate akka kana taatu namni mucaa kana hin dannaqne ati miqqeenyaadha ati keessoon kan keessummiidha jedhanii jarree sirratti hojjetan viidiyoo kan baay'ee tokko na gammachiiseen namaaf fakkeenya taate nama onnee namaa seente jechuudhaan si qofee miti Oromummaa keenyatti baay'ee tokko gammanne jechuudhaan maaliif jaalalati ade galgala uummataa Oromoo fayyaa addunyaarra jiru gammachiifte jechuudhaan kanaaf gammachuun kun immoo gammachuu akiraaf duniyaa nuuf ta'uuni nama saba saatiif dhaabbatee saba saatiif falmatee uummata Oromoo akka kanatti immoo gammachiisu bilisummaadha rabbi si haa godhu umurii dheeradhu tokkummaa Oromoo immoo itti nuuf hacimu inshallah galatoomi maakii biyya bagadassi jedhe wallaahi laazim bagadassi jedhe siin jedhe wallaahi laale ageessaan bagadassi jedhe wallaahi gammachuu kee nasiif galee wallaahi waanuma dubbadhullee wallaalee daa'ima kiyya odoo boo'uudhaan halkaleessa taabtaabii irraa jechuudha barrii tokkotti cufadhee kilaasii biraa seenee wallaahi hin boo'e bakka yaa rabbi Allah yaa rabbi Allah jedha harkaan gattuqa
والله يا ماكي ونيت هنا كيس ربيتها وما أنا بيجي لين وانا ما دب ولين بك والله يفهمشي أرمو thank you galata. Hi Makiye bareedduu koo sabboontu koo baga dasii jedhee baay'ee natti tole ugaa respect kana caalaa ይገባሻል የኔ ቆንጆ respect በጣም ደስ ብሎኛል የኔ ጎበዝ ጥቂሹት ያበሬዱ ኮ ዋው ቃላት ትልኛል በርቺ ቶሌ በቃ ከነ ሲንጀቹ ፊ ነጋቲ በሬዱ ኮ ባየ ሲጃለጣ baga gammaddan anu fiti ya hedduun gammade wallahi jechan ittiin gammachuuti ibsa dun dhabe baga gammaddan injifannoon kun injifannoo maakee yeroo qofaa miti injifannoon kun injifannoo uummata oromoo guututi wallahi hedduun gammade thank you so much everybody kuni waan takkaa jiruu ta'e keessatti agarree hin beekne jabeenya tokkummaa oromooti hamilee tokkummaa oromooti jaala waliif oromoon qabdu agarsiisa diina bicuu ollaati fi marree kana laayina addunyaanu oromoo jechuun ummata kanaa ummata gartee gaafa laayif irratti wal afeeree koottaa irraan hafnu waliin jee akkanatti girrisee dhufu kanaa jettee si hubatte obboleessa kiyyaa kun waan jajjabeeffamuu qabu gaafa geemni gurguddaan akkanaa abbaa fedhee haa qabaatu qaban irratti deemtanii hirmaattanii waan dandeessaniin bira dhaabbachuun akkaataa kanaan sheer gochuufiin hedduu nama ajaa'ibsiisa ina garree takka intalti gaa yeroo duraatiif baaftan malee jettee maakii tana sodaatteeti akkuma maakii akkuma eegaleen like daqiiqaa 5 akkas keessatti already nama 20 seenee jira daqiiqaa 5 daqiiqaa 6 keessatti nama 20 ga'ee jira namni ishidha nama 18 17 irra jira daqiiqaa 20 gaafa geessu maakiin sodaattee jirti miciyyoon eessa kutte miciyyoon sodaattee haftee maakiin rifatte daqiiqaa 20 gidee turtu like daqiiqaa 20 tafa geemni taphatamuudhaaf miciyyoon dhufteetuma maakii la teessee ilaalte ummanni kun dhukkeen irraa kaasaan sodaadhiitiin jira jette achumaan seenuu sodaattee teesse maakiin irra bilbilte gaabaatee irra bilbilte dhufuu didde jalaa bilbila kaasuu didde boodarra bilbila kaaftee nin seenaayyee jette bakka maaliif jennaan irraa nafuu waan fedhellee taanan numan hirmaadha jettee hayyeen hin dhufaan obsi maakii jetteeni akkasi seentee erga seentillee gaa geema 3 taphatame geema 3 taphatame kana isheen ooftee geema tokko oromoon giiftii kannitee giiftii jalqabaa dabil suutii isa irratti erga kannitee fitte booda qaagoote irra cufte maaliif asiin kan irra cufnee baafneti kalammaffaa irratti isaaniin ka'inee turte yeroo sana ishiin 700 turte maakii oromoo miliyoona 2 maakii oromoo miliyoona 2 wayin dursaa turte micoon asiin irratti cufteetuma asiin itti deebitee amma kan ammaan sana jabaaddaa jetteen daqiiqaa takka qofaa tafe silaa dhuma tuulaf sunillee already miliyoona 2 dursaa irratti ishiin 700 itti aanti maakii oromoo miliyoona 2 dura deemaa turte silaa tooftaa san fayyadamanii dha'uu barbaadanii haa ta'u ammoo tooftaan sun hin milkoonneef maakiin akka injifatte asirraa arguu dandeenya jecha itti deebi'an kan lammaffaa irratti taphatanii lammaffaa irrallee miliyoona 1,500 dursitee maakiin injifatte sadaffaa itti deebi'anii sadaffallee miliyoona 1,100 almost 400 miliyoona 400 maakiin injifattee intalti tapha 3 irrattu miliyoona seenne tokko qofa irratti 900 seente tokko qofa irra 900 seente malee intalti wanni ishii daawwanuma ture taraa sadeenuu maakiitu moo'ee haala saniin gaa waa'ee geema irratti injifannoo guddaa gaggeessitee oromoon akka malee gammaddee dhiichiftee dhiichisa ishiin gartee mo'achuu miciyyoo tana qofaa miti wanni asirra ilaalamuu qabu aadaan teenya gootonni oromoodhaa maal akka fakkaatan hayyoonni oromoo maal akka fakkaatan waa hedduutu as keessatti argamaa ture waan ta'eef wanni kun hundinuu mallattoo oromummaa waan agarsiisu waan ta'eef oromoon kan itti boonuu qabdi malee waan itti tuffatamuu qabu miti hedduu galatoomaa hundi keessa warra achirratti argamtaniin isin jaagama kiyyaanii qophii biraatii walitti jechaa nagaan nuuf tura.